Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota peejii yookiin immoo feesbuuka kooti akkasumas kan karaa yuutuubiitiin hordofaa jirtanii jechuudha. Har'aan kana waan ajaa'ibaa tokko qabadee isiniif dhiyaateera. Maalidha jettanii sagalee kan keessan kan barreeffamatti isiniif jijjiiru jechuudha. Appilikeeshina sagalee kan keessan barreeffamatti isiniif jijjiiru qabadee isiniif dhiyaateera jechuudha. Har'aan appilikeeshina ajaa'ibaa tokko qabadee isiniif dhiyaateera jechuudha. Appilikeeshinichi haala kamiin barreeffama jechuudha. Barreeffama sagaleedhuma kan keessan barreeffamatti isiniif jijjiira jechuudha. Appilikeeshinii sana seenuudhaan duratti yuutuubii koo seenaati jechuudha. Waan baay'ee isiniif gadhiisuutti hin jira. Kanaaf iyyannaan mana keessanii manni kan keessanii ajajni isaa immoo wanti isin gaafatu sabiskiraayibii gochuudha. Sabiskiraayibii irraan akka inni isiniif audiyoon sun yookiin immoo viidiyoon hanga dhiisu jechuudha. Akkasin bira seenu bichaa gochuudha wanti isin irraa eegamu jechuudha. Yoo feetanidha jechuudha. Yoo barumsa kun isin gammachiisa barumsa biraatti isin kaa'u argattanuuf jecha akkas gochuu qabdu jechuudha. Maqaa kan koo akkasitti barreessitu Abdurazaaq Rashid jettanii haala kanaan barreessitu jechuudha. Haala amma jiru kanaan Abdurazaaq Rashid jettanii barreessitu. Waan biraa barreessinaan Abdurazaaq baay'ee waan jiruuf kun Abdurazaaq maalii jedha. Kanaaf yoo haala kanaan yoo barreessitan kallattiidhaan na bira dhuftu jechuudha. Akkasitti tuqaati. Kun profailiin kan kollee kana jechuudha. Profailiin kan koostaa duraayaati. Kun bakka kana tuqtanii asirratti wanti tokko isiniif baati isii rukuttanii kalas gurra lamaan itti tolchitan wanta gadhiise waan baay'ee wanta yeroo hunda gadhiise sun bira dhufa jechuudha. Waan baay'ee gadhiise kun barumsi tokko tokko keessanii jira jechuudha. Inshallah barumsaan maalirra Facebook irratti isinii maxxansalee yoo isin taajamtan asirratti isiniif maxxansuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf iyyannaan gara barumsa sanaatti darbina jechuudha. Barumsi suni haala kamiin barreeffamatti jijjiira sagalee kan keenya barreeffamatti kamtu jijjiira kan jedhudha jechuudha. Appilikeeshiniin suni kunoo appilikeeshinii kana jechuudha. Inshallah karaa isin ittiin buufattan YouTube irratti isiniif maxxansa jechuudha. YouTube irratti isiniif maxxansa sagalee linkii isaa YouTube irratti isiniif maxxansa. Haala kamiin barreessa yoo jettanii amma fakkeenyaaf kunoo bakka kana tuttu jechuudha. Bakka kana tuttanii yeroo isin jettanii dhaqee inni isin koordiitti gootan in utaala jechuudha. Akkas akka intina tokko jechuudha. Ofirraa sagalee kan keessan akkasiin dubbattanuuf faccisa. Yeroo fixan jettan bakkuma kana immoo deebitee rukuttu. Lakkuma kana amma akka jiru kanatti faccisa jiru. Amma wanti silaa barreeffama kana barreessaan isiniif waraaba. Walaakin isin sababa rekoordii waraabaa jiruuf jecha narraa naaf waraabuu dide jechuudha. Akka kamiin afaan maalii barreessas jedhuuf afaan biyya kan keenya keessatti argamu afaan Amaariffaa barreessa. Afaan Amaariffaa illee ni barreessa jechuudha. Afaan Oromoo immoo sila afaan Oromoo qofti afaan Oromoo immoo sila Ingiliziidhaan tokko makana xiqqoosi adda adda bahaa malee jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo qabu malee afaan Ingilizii barreessa. Karaa kamiin afaan filadha seeduu filaa kun settingii isaa kana ni seentu. Settingii isaa yeroo seentanii jettanii haala kanaan naaleesh beeksisa. Kunoo bakka kana ni rukuttu jechuudha. Kunoo amma kan koo Arabii Saawudii Arabiyaa irra jira jechuudha. Bakka kana rukutaa. Asitti kunoo jechuudha afaan meeqas isiniif jira. Kunoo afaan baay'eedha jechuudha. Olooftu akkasitti yoo feetan gadi barbaaddu yoo feetan ol barbaaddu kana keessa afaan feetan Chaayinaa yoo barbaadan Ingilishii yoo barbaadan Indiyaa afaan baay'eedha jechuudha. Afaan Arabii illee gosa meeqatti akka inni sababa barreessuutiin isaaf ta'u kun amma kan Amaarik Itoophiyaa illee yoo barbaadan kunooti jechuudha. Amma inni sababa kunoo bakka kanatti raayitiitti godhattanii laamaan koo Amaarik Arabii Itoophiyaa dheera hangaroo Amaariffaa hin fedhu waan ta'eef Arabiik Saawudii Arabiyaa irra kunoo bakka kana irratti itti argamadha jechuudha. Sababni isaa bakka isaa isin agarsiisa xiqqoosi maleesh kunoo bakka kana irratti tuttu jechuudha. Kunoo bakka kana irratti tuttanii yeroo jettanii achumaan irra isinii bu'a. Itun amma asitti tuqee Arabiik Morookoo naa bu'a. Itun asitti tuqee Arabiik Tunuuziyaa Arabiik Oomaan irra bu'a jechuudha. Kanaaf iyyuu ana bakka kana irra tuqeera Arabii Saawudii Arabiyaa irra naaf bu'ee jira jechuudha. Asirratti maal gochuu qabna kunoo bakkuma kana tuttu jechuudha isin. Kunoo asuma tuttu rekoordii waraabaa jechuudha. Amma sababni akkas jedhuufi sababaan ani asitti sagalee viidiyoo waraabaa jiruuf jecha naaf maxxansu dide jechuudha. Haala kanaan inni as tuttanii isin sagalee kan keessan amma fakkeenyaaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulillah yoo jettan jechuudha isiniif barreessaa deema jechuudha. Isiniif barreessaa deema. Ammoo Ingiliziidhaan barreessitanis akkuma isin waan isin barreessuu barbaadan isiniif barreessaa jechuudha. Appilikeeshiniin sun lama har'aaf kana isin gahaa yoo isin appilikeeshinii kana irratti gammadaniitu ta'e isa tokkos isiniin agarsiisa jechuudha. Baay'ee tokko kan namatti toludha. Kanaaf iyyuu jennaan peejii kan koo yookiin feesbuuka kan koo sheerii walii gochuun hin dagatina. Karaa yuutuubiis sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha.